BBS burqaa odeeffannoo haqaa. Ashama akkam jirtan daawwattoota Bultuun Broadcasting Service nageenya keenya jaalalaaf ulfina bakka jirtan maratti isin haa ga'u. Har'a keessummaa addaa tokko qabadhee dhiyaadheetiin jira. Innis nama barreessaadha. Oromiyaa jiraata. Mee jalqabaa isinumaan inni akka wal baruun carraa laadhaa fi maqaan keessan eenyu eessa jiraattu mee daawwattoota keenya wal bara? Maqaan koo Mahammad Shaaliyyaa Hajin jedhama. Naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo aanaa Jillee dhummoo godhan jiraachaa jira. Tole obbo Muhammad dhiyeenya kana kitaaba mata dureen isaa qarqaba seenaa fi aadaa walloo jiru barreessuu isaati kan dhageenye. Mee jalqaba kitaaba kana barreessuudhaaf maaltu si kakaase? Obbo Muhammad qarqaba seenaa jechuun maal jechuudha? Tole galatoomadhaa gaaffii jalqabarraa yeroon ka'u waan kana barreessuudhaaf kan kakaase seenaan Oromoota isa walloo qofa osoo hin taane akkuma waliigalatti seenaan dhugaa isaadha kan hayyootan barreeffamee lafa taa'u hagas mara baay'ee hin mul'atu akka saboonni biroo godhanitti. Isa afaan biraa yeroo laallee baay'ee isaa galmaa'ee bakka iddoo adda addaatti ni arganna. Garuu seenaan uummata keenyaa kan dhokatee jira kan uummanni keenya duraan dabarse seenaa bareedaa seenaan hadhaadhaan wanni qabsoo hadhaawaa uummanni keenya gochaa ture argatuu hin dandeenyu. Dhaloonni ammaa kun immoo waan san barbaannee bakka inni jiru gola baadiyyaa keessas ta'e bakka adda addaa keessaa funaannee barbaannee uummata keenya keessaa hoo jaalattoota fi dinqisiifattoota uummata Oromoo walloo biraan Oromoo bal'oo biraan gahuudha. Nuti uummanni Oromoo walloodha. Oromoota Oromiyaa bal'oo keessa jiraatan baay'ee jaalanna waan ta'eef isaanis akka nu dinqisiifatan nu jaalatan waan beeknuuf waan kana immoo isaan biraan gahachuu barbaanneetti seenaan keenya nuti naannoo Amaaraa keessa jiraannullee seenaa bareedaa akkana uummata Oromoo uummata hidda latiinsatiinis qubsuma lafa waan hundaanuu uummata isinirraa taane waan ta'eef isinii waliin akka wal barru yookaan akka wal qunnamnu barbaanneeti. Isa lammaffatti yeroon cehu qarqaba jechuun waan hunda isaadhaa kan iddoo tokkotti walitti hammate jechuudha. Fakkeenyaaf uummanni keenya yeroo durii yeroo godaannarra yookaan tiksiteedha. Tikaan horii tiksuudhaan jiraata. Mi'a mana isaa keessa jiraatu san hunda isaa iddoo tokkotti walitti qabatee bakka tokkotti qabeeti bakka tokko gara iddoo biraa deemaa jechuudha. Meeshaan sun meeshaan harree fa'aarratti fe'atan yeroo baay'eedha. Meeshaan fe'amee deemu sun qarqaba jedhama. Waan hunda isaa bakka tokkotti walitti cuunfee kan qabatee jechuudha qarqaba jechuudha. Ulfaadhu sin galateeffadha. Mee obbo Muhammad yoomi kaastetti kitaaba kan kee kana kan barreessitee mata duree bareedaa kana laatteef jechuudha. Yoomi kaastetti hangamsi fudhate barreessitee xumuruuf kabiraa fuula meeqa qaba kitaabni kan kee amma maxxansuuf jirtu kun? Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2002 eegalee bara 2002 eegalee hamma bara 2006tti iddoowwan adda addaa baadiyyaa keessas barbaadan ture. Bara 2007 irraa eegalee immoo yuunivarsiitii hedduun deeme. Achitti immoo yeroo yuunivarsiitii galetti riitiraacharoota adda addaadhaa barreeffamoota kitaabota hayyoota adda addaatiin barreeffaman waa'ee walloo irratti ilaalchisee barreeffaman isaan saniin barumsa kiyya maddeedhaan riifeer gochaa ture jechuudha. Achiin bara 2010tti akkuma ibsamnee baaneen immas gandoota baadiyyaa baay'eedha qaba. Godina saba Oromoo hajamu malee naannoo ta'uu kan danda'u inni bakka bal'aadha saba inni guddaadha waan ta'eef yeroo ammaa kanatti bulchiinsa magaalaa 4 fi aanota baadiyyaa 5 kan qabu bal'inni isaa baay'eedha guddaadha waan ta'eef isaan kanneen ammoo baadiyyaa bira geenyee manguddoota kanneen namoota ciccimoo seenaa harkaa qaban isaanirraa walitti qabachaan ture. Isaan kan akkuma walitti qabadheen bara 13ffaa kiyyatti kitaabicha barreessee xumuree onni lafa kaayeen jira jechuudha. Kitaabichi immoo walumaa galatti fuula 270 kana qabatu malee kitaabni bara 13 kun guutuun akkamitti fuula 270 qofa barreessite jechuu danda'a namoonni baay'een. Kitaabota 6 barreesse. Inni jalqabaa kun kitaaba qarqaba seenaa fi aadaa walloo kan jiru kana. Inni lammaffaan immoo finiina qabsoo Oromoo kaabaa kan jiru ni jira. Gumaacha burqituu kan jiru ni jira. Deebisee ammallee kitaabonni akka gaggeessaa sirrii biyya jijjiiru kan jiru fi ilaalcha sirrii kan jiru ni jira. Yaada mo'ataa kan jira. Kitaabota kana jahannanii bara 13 kana keessatti imala jireenya kiyya keessa bara 13 kana barreesse. Isa kanneen jahannan keessa ammaaf kananne waa hunda isaa xumuree mana maxxansaa wajjinis haasaa kan jirru isa amma qarqaba seenaa fi aadaa Oromoo walloo jiru kanaa jechuudha. Oromoota walloo malee kaaba
biyyattiidhaa keessa Oromoonni jiraatan kan biraanii jiru. Isaanis achi keessatti bal'inaan ibsamee jira. Fakkeenyaaf yoon si kaase seenaan Yejjuu ka'ee jira. Yejjuu kan Raayyaa, Walloo, Jiillee, Duguguruu, Subbaa Dhumuugaa, Arxumaa warri jamanii jiru. Achuma jalatti deebisee kitaaba keessatti ammallee dhaloota Kiristoosiin dura Walloo maal fakkaattii kan jiru maddoota garaagaraatti fayyadamuudhaan ilaaluudhaaf yaaleen jira. Achuma jalatti immoo konfedereeshinii yookaan gurmii waan jedhamu jira. Walloon gurmiiwwan adda addaatiin wal bulchaa ture. Nu biratti laga jedhama. Lagaa wal bulchaa yookaan gurmiidhaan akkuma Booranaa Bariintuu jedhamee adda bahaa ture seenaa keessatti akkuma ibsu jechaadha. Haala saniin gurmuu gurmuudhaan deema yookaan konfedereeshiniidhaan deema. Konfedereeshinii isaanii kanas laga waliin jedhani. Fakkeenyaaf bakka nama jiru kana yoon si ibse laga warra Abboo kan jedhamutu jira. Gandoota baay'ee jalatti hammata. Laga Walakkoo waan jedhamutu jira. Laga Saargata waan jedhamutu jira. Kana jechuun konfedereeshiniidha warri kuni. Subbaa Dhumuugaa, Sadii Makkannaa waan jedhamutu jira. Jarri kun amma fakkeenyaaf yoon si kana fakkeenyaaf kan kaase laga jedhamanii affaa jiraniin yookaan maddii jiraniin diina isaanii irratti dhufe karaa laga kanaatiinis lagaa walitti ijjatanii akkasitti abbaa dhiiraa qabatanii abbaa dhiiraa jedhaman biratti wanni inni amma maali kan waraana hoogganu kan biyya isaa wanni godhu yeroo sirni atseewwaniidhaa sirna gadaadhaa jalaa dhokse yookaan sirna gadaatti akka hin fayyadamne jalaa godhe sirna biraadhaa sirna seera abbaa ormaa jedhanii seera tumatanii seerri abbaa ormaa kun immoo waliigalli isaa wanni isa tokkuma inni yoo laaltee irratti sirna gadaa wajjin caasaaleen achi keessa jiran wanni isaadhaa hundi isaadhaa sirnuma gadaa sanii seera abbaa ormaa jedhanii ofiif akkaataa akka mootummaan sunis irratti beekuu hin dandeenyeen seera abbaa ormaa jedhanii wal bulchaa turanii. Kanas bal'inaan keessatti tuqamuuf yaalamee ture. Walloo keessatti immoo mootummaawwan bebbeekamutu jira. Fakkeenyaaf mootummaa Jiillee, mootummaa Sadii Makkannaa, mootummaa Walloo, mootummaa Yejjuu, kan Raayyaalleen haala kanaan kitaaba keessatti sirriitti ibsamee jira jechuudha. Achumaan immoo qabsootu jira. Qabsoo gootoowwan qaalii gurguddoo kanneen biyya isaaniitiif aarsaa of kennan jireenya dhuunfaa isaanii dhiisanii jireenya saba isaanii kanneen jiraachaa turan qabsaa'ota hedduutu jira. Achi keessatti qabsoowwan imaamota akkasumallee imaamonni yookaan sheekoliin jechuudha. Imaamota kan jedhaman biratti dureewwan amantiiti. Dureewwan amantii sun yookaan imaamonni sun qabsoo hadhaawaa haga aarsaa lubbutti gochaa turanii. Isa kana bal'inaan ibsinee jirra. Gootowwan akka Sheekh Xalaa Jaafar fa'aa fudhachuun hin dandeenya. Seenaa imaamota keessatti jechuudha. Isa qofaa fakkeenyaaf kan kaase baay'eetu jira. Kan akka muftii Daawud fa'aa jechuudha. Sirna Minilik irratti aarsaa guddaa dabarsanii jechuudha. Isa kanas bal'inaan ibsamee jira kitaabicha keessatti. Taateewwan Walloo keessatti ta'anii darban ammoo baay'eetu jira. Taateewwan Walloo keessatti ta'anii darbanii bara cala'ii irraa eegalee jechuudha. Bara cala'ii waan jedhamutu jira. Bara namni baala fi muka dhabee haga biyyoollee haga waan gogaa horii kan alatti arganillee nyaaturra gahanii waan kanaan wal fakkaatu tokko osoo isin ibsite natti tola. Fakkeenyaaf bara sanitti bara kanatti bara amma cala'ii kanatti namni waan nyaatu dhabee waan dhugu dhabee bishaanis nyaanni dhabamee namni baay'ee lafarra dhume bara cala'ii sinyuu kanatti gurra harree nyaatan. Gurra harreedhaa nyaatanii yeroo gurra harree nyaatanii akkuma jedhamu gaa rabbiin boodarra dilbiin dhufee barri sun jijjiiramee bara haaraatti barri haaraan dhufee namni quufee dargaggoonni immoo waan darbe sanis irraanfatanii jennaani bakka darbanii xiqqoo wal lolanii namni wal lolee maal jaarsi si ijoollee tanaan lakkiin jettaniin jennaan an maala lakki nama gurri harreen gorsin wanni gorsin nama gurri harreen gorsin wanni gorsin seera akkasitti wanni jechuudha. Bara baay'ee hamaa ture jecha taateewwan Walloo keessan keessa tokko kana boqonnaa lamaffaa keessatti kitaabni kun kan of keessatti hammatu hidda latiinsa Wallooti. Walloon eessa maali hiddi latiinsa Walloo maal fa'a kan jiru jalatti tokkoon isaanii hidda latiinsa dhummuugaa saba dhummuugaa jedhamutu jira. Hiddi latiinsa dhummuugaa keessatti ibsamee jira. Hidda latiinsa Jiillee achi keessatti ibsamee jira. Hidda latiinsa Jiillee keessatti immoo kan warra Abboo kophaatti tokkoon ibsamee jira. Kan warra Abboo kan Sadii Makkannaa kan Liiban kan Bala'aa kan warra Qaalluu kan Sadii Makkannaa kan Makkannaa hundi isaaniidha tokkoon isaaniidha mata duree of kophaatti qabanii asii jalatti fakkeenyaaf kan Sadii Makkannaa jedhameetti kan maali noolee kan jedhamu heenna dullacha guuta kan tokkoon ibsuun isaa yeroo fudhata waan ta'eef hidda latiinsa Oromoo Walloo kee jiraatan sun dhufeenii immoo Oromoota Oromiyaa kee jiranii wajjin dhiyeessan walitti siqanii kan jiru fakkeenyaaf
Oromoonni muraasni isaanii Karrayyuutti galanii, muraasni isaanii Tuulamatti galanii, Itutti galanii, Arsitti galanii, isaan kanallee manguddootarra baadiyyaa keessa manguddoota bara dhibbaa haga bara dhibbaa ta'an kan bara dhibbaa ol kan jiran manguddoo sana irra deemee hamma achitti na lakkaa'anii jiran jechuudha. Hidda latiinsa Oromoo Walloo kana tokko tokkoon isaa sirriitti ibseen jira. Inni biraadha haala jireenyaati. Namoonni gurguddoon jajjaboon seenaa beekan kan ani irraa barreesse hedduun isaanii yeroo ammaa kana du'anii jiranii namooti nuti an beeku bara dheengaddaa qofa 10 ol lakkaa'e namoota sirriitti wanni keessaa hidda latiinsa kana lakkaa'uu danda'an. Abaluu abaluutti galaa, gosti abaluu gosa abaluutti galti, gosti abaluu damee akkanaa qabdi, damee hammana qabdi, 4 qabdi, 5 qabdi inni manguddoo lakkaa'uu danda'an. Yeroo ammaa kana lakkoo isaanii xiqqaataa jira, haphataa jiranii. Waan kana barreessuuf carraa sanittiin argadhee fayyadame malee wanti ammaa kana namni hedduun isaa of wallaalaa jira. Keessahuu qaroominatti sheenne jedhanii namni of irraanfatuun ni jira, gosa ofii irraanfatuun hamma nama 4-5 lakkootte wallaaluun. Even maqaan kee eenyu hoo jetteen hamma nama dhumatti hamma 17 lakkaa'uu dadhabuun dhaloota ammaa kanarratti mul'ataa jira. Manguddoonni waan sana akkasii sirriitti lakkaa'an yeroo ammaa kana haphatanii jiranii jechuudha. Xiqqoodha. Kanaaf dhumaa jiranii isaanirraa barreesse anillee garuu barreesse isaanirraa barreesse even ragaa isaanii immoo yeroon barreessuun manguddoota hedduu isaaniidha. Moobaayiliin rikaardiin godhaa ture. Maaliif kunis akka ragaa tokkotti ni tajaajila jee waan yaadeef rikaardii isaanii yeroo dhaggeeffadhee manguddoota du'an sana ammoo sagalee isaanii yeroo dhagee amma wallaahi keessi kiyya xiqqoo na jeeqama. Innis boqonnaa sadaffaa keessatti kitaabichi kan of keessatti qabatu haala jireenya Oromoo Walloo ittiin jiraataa turedha. Innis haalota sadiin Oromoo Walloo kun kan jiraachaa ture. Inni tokkoffaa jalqaba irratti kan dur beekaman amma zamana isaanii kana malee tikaan jiraata ture. Oromoo Walloo kun tikaan jiraata. Yeroo loon isaanii tiksan akkamitti eessa fatissanii qubsumni Oromoo Walloo immoo daangaan Oromoo Walloo eessa hamma eessatti ture duratti yeroo loon isaanii kana tissan bakka sadii jiraataa ture Oromoo Walloo yeroo dur jiraatu. Tokko baddaa yeroo bonni hammaate oli godaananii achittiin qeema isaaniitti jiraatanii yeroo jedhan gara birraadhaa immoo jiddu gala qubatanii gaafa gannaadhaa immoo gammoojjitti gadi godaanan maaliif horii isaaniitiif jechuudha. Haala kanaan bakka sadan kanatti akkamitti akka jiraatan yeroo jiraatan ammoo Oromoo Walloo akka achi jiraachaa ture ragaan isaanii maali jennee yoo gaafan afoola keessaas kitaabota adda addaarraa litireecharoota adda addaarraa qorannoo hayyoonni garaagaraa qorataniis manguddootatti fayyadamnee yeroo qoranne afoolonni karaa afoolattiinis karaa hedduunis ni jira. Fakkeenya tokkoon fudhee si ilaale duraan fakkeenyaaf Oromoo Walloo asiin Awaash jiraachaa ture naannawaa Awaash jechaadha. Geerara isaa keessatti maal jaa ilmooleen gaalaa baddee hawaas gamaa mul'attee jaa afaanin gaagee jee akkas wanni isaadha hawaas gamaa mul'atte afaanin gaagee dheeddii gurraan bookee dhoowwattee jaa fakkeenyaaf amma eessa jiraata jechuun hawaas gama hawaas jechuun Awaash jechuun laga Awaash naannoo san jiraachaa turan jechuudha. San booda akkuma as deemuun yeroo biyyiti isaadha irrachaa deemu namni biyya hin beekne biyya gaggaafata biyya gaafii hin qabne qonci salaamata jedha akkasitti qonci jechuun biyya mana fakkeenyaaf naannoo Afaar keessatti amma jiraachaa jiranii. Anumti ofii kiyyaa yeroo ijoollummaadhaatti bakka sanitti godaaneen beeka. Haala kanaan jechuun hamma akka amma siinjee kanatti lafa isaadhaa tokkoon keessatti afoola isaa keessatti ibsaa deemu. Isaan wanni sirba isaanii amma kana keessatti si ibse namni biyya hin beekne biyya gaggaafata biyya gaafii hin qabne qonci salaamataa jedhaniin yeroo Minilik dhufee isaa biraa bakka san qubachiisee jechuudha. Kanallee tokkoon isaatiin bal'inaan keessatti ibni ibsa. Qonna immoo haala qonnaa jira. Even qonna efa eegalee Oromoo Walloo immoo callijee guyyuma argatti qonnan eegalu wanta lama jamutu jira. Waan nyaata qophaa'u waan hojjetamu nama eegalu jira immoo abbaa gaariirra nama eegalu jira. Isa sanillee tokkoon isaatiin sirriitti keessatti ibseen jira. Akkasumallee Oromoo Walloo immoo haga Jimmaatti haga wannetti deemaniiti daldalaanis wantoota yeroo sanitti akka soogiddaa fa'aa daldalamaa ture. Yeroo daldalaa sanittis loowwan isaaniittis godhanis inni biraa kan ittiin wal jiraachaa turan daldala san keessatti maal akka ture afoola isaanii keessatti immoo daldala kan akkamitti akka ibsan wanti tokkoon isaadha ibsee jira. Boqonnaa afuraffatti immoo kitaabicha keessatti sirna bulmaataa Oromoo Walloo ni jira. Sirna bulmaataa Oromoo Walloo ittiin wal bulchaa jiru keessumaahuu sirna abbaa dheeratii fi yookaan maali seera abbaa ormaa kana asirratti si ibsu sana seera abbaa ormaa kana sirriitti gadi fageenyaan ni ibsaa jechuudha. Seera abbaa ormaa jechuun maali Obbo Muhammad? Seera abbaa ormaa jechuun yeroo sirni atseewwanii hammaatee Oromoonni sirna gadaatiin akka ittiin waliin bulchine dhowwamanitti Oromoonni Walloo jiran hundi isaanii wal ta'anii
maqaa gadaaju kana dhiisanii seera tumatan. Seerri tumatan kun gara gochi isaadhaa wanneen maali taateewwan isa keessa jiran namoonni isa keessatti immoo hirmaatan hundi isaa sirna gadaa wajjin tokkichu. Garuu maqaa isaa jijjiiranii akkana irratti hin beekamnee fi seera abbaa ormaa jedhaniini seera abbaa ormaa san keessatti hoogganaa waraanaa godhatanii abbaa dhiiraa jedhanii nama filatanii jalattis namoota itti godhanii haala saniin seera dargaggoo kan dargaggoonni ittiin yoo waa balleessan ittiin adabaman kan dargaggoota kophatti jira kan shamarranii kan dubartoota kan walumaa galatti sirna bulmaata gadaati. Akkasaniin isaan garuu maqaa isaa beekaa jalaa jijjiiranii roorroon irratti hammaatee cunqursaan itti hammaatee jennaan sirna seera abbaa ormaa jedhanii itti moggaafatan inni isuma sirnuma gadaa sani. Achi jalaan inni biraadha tooftaalee Oromoo Walloo ittiin diina ofirraa deebisu. Iccitii ta'uu mala inni yoo tooftaa qaba. Barootuma ammaa tahee baroota duraanii tahee tooftaa ittiin diina mo'atu qaba. Waan kana Oromoonni Oromiyaa jiranitti qabaachuun hin mala. Kophatti garuu Oromoo Walloo tooftaa babbareedaa qaba. Diina ofirraa jala ba'uudhaaf jechaadha. Isaan sanii tokko tokkoon maal akka ta'an ibsee jira kitaaba san keessatti. Oromoo Walloo irratti immoo atseewwan duraanii irraa eegalee yoo baruma yuknu amlaak irraa bara 1270 irraa eegalee sanii as warra atseewwanii fi dhufan irratti yoo qoranne lola beekamaa hedduutuun Oromoo Walloo kanatti taasifame. Fakkeenya yoo sii kaase lola bishoo kan jedhamutu jira. Lola bishoo irratti akka carraattee jalqaba irratti jarri warri mootummaa mo'atee ture yeroo sanitti mataa uummata Oromoo Walloodha mataa irraa mura. Lola bishoo kana yoo sii kaase naannawa sanbatetti kan geggeeffame daaraa dhufanii saamonni mootummaa yeroo san ture dhufee Oromoota Walloo baay'ee isaanii fixe. Sunsummaana bakka sunsummaa sana mataa Oromoota Walloo sana irraa mureeti distii gubbaa kaahee jechuudha. Gubbaa kaahee nyaata irratti bisheeffate. Roorroowwan akkas san booda deetee abbootiin keenya wal waamanii lafarraa fixan. Namni tokkichi nama 15 kan yeroo sanitti lubbuu galaafatetu jira. Haala saniin lolaawwan bebbeekamoo akka fakkeenyaaf lola bishoo kan jedhamu jira. Lola gondoruu kan jedhamu jira. Lola kombolee kan jedhamu jira. Lola kombolee kanarratti baay'ee namni dhumee guyyaa dheeraatti fudhatee wanni hamaa ture. Fakkeenyaaf gaafatti kombolee kaasoo guddunaaf mukni aaree hilloon lama lollu jee wal gaafate kophee miila takkaa kadiri iyyaafatee jedhanii haala kanaan jechuudha geggeessee ture. Kan biraadha immoo lola yookaan bara poolisii kan jedhamu jira. Bara poolisii kan jedhamu kuni isheen baay'ee uummata wanni goottee jennaan gara poolisoota 40 kan ta'an dhumanii jennaan Oromoo nama 400 walitti qabee seerri yeroo sana ture Haile Sillaaseen sun bara poolisii kan jedhamu kun haala saniin hoggaa Oromoonni mo'atanii Hasan Ammii Zarraaffaan lola sallooshisaa ture yeroo lola san mo'atan karaa amantiitiin deebi'anii abbaa amantii harka kennadhaa isin tunnu jedhanii nama 400 walitti qabanii nama 400 san keessa silatti kakatanii sheenanii axaayii wanirraa eegalee kamisirraa eegalee shawaroobitti osoo hin geenye isaa as ganti tokko jirti zuttiidha as jirti haga achitti nama tokko fannisanii jechuudha. Kana gaafa sana kan gaadhiisanii nama cimaa ture mana ijaarratu dhiiseetuma qawwee madiinarraa mo'ateen goojoo mana ijaarratee achi kee jiraata. Manuma isaan qawweedhaan ijaarame jechuudha. Haala san lola akkasii san faa jira. Deebisee bara mootummaan bara immoo dabade sanatti Oromoon ofii isaatiif bara haadaa jedhama. Bara haadaa kana Oromoon kophatti bulchaa qaba. Ofumaa lagaan abbaa dhiiratii fi of wal bulchaa ture. Bara haadaa kan jedhaniini bara sanis keessatti maal akka ture lola mashashaa kan jedhamu lola marsaa lola aftamaariyaam lola hora walloo kan jedhamutu jira. Isa kana hunda isaa sirriitti gadi fageenyaan ibsaa jechuudha. Inni biraadhaa immoo aadaa wal utubuu Oromoo Walloo wal utubuu jechuun wal gargaarsa isiniif gala wal utubuu jedhama. Aadaa wal utubuu achi keessatti jiru waan dufna jedhamu jira. Karaa adda addaatiin rakkataan isaadhaa akka isa keessatti hin rakkanne tooftaa ittiin bara ittiin waliin darbatu jira Oromoo Walloo biratti. Seera wal utubuu kun maali kan jiru tokkoon isaa achi keessatti sirriitti ibsa. Achumaan deebisee immoo meeshaalee aadaa fi aadaa uffannaan Oromoo Walloodhaa maalidha? Maalirraa ijaarame? Uffanni isaan uffatan sun maalirraa ijaaramee ture? Manni inni irraa hojjetame? Uffanni dhiiratii fi uffanni dubartii even dubartootuma tahee kan mucaan dubaraa uffattuu fi kan heerumti dubartiin uffattu adda nu biratti nadhoo jenna.
kan uffatan san keessatti kan dubartiitii fi kan durbaa addaa jechuudha. Uffata dhiiratti inni dhiirratti wanni sun meeshaalee isaan fayyadaman, meeshaalee mana keessatti fayyadaman, meeshaalee alatti fayyadaman illee kitaabni kun ibsee jira. Sirna fuudha heerumaa Oromoo Walloo ibsamee jira. Jalqabarraa hamma dhumatti fakkeenyaaf qaadhimaa keessatti yoo laallanne laallannaa waan jedhamutu jira. Fakkeenyaaf mucaa dubaraa takka mucaan tokko yeroo jaallate dura osoo ishii maatiitti ergee yookaan warra isaan laallanne dargaggootuma wal jiruun bira dhaqaa dhugaa yeroo bakka ishiin qoraa cabsitu yookaan saawwati sutti fakkeenyaaf loon tisutti bira dhaqaa. Mucaa tana qoree naamurii jaan fakkeenyaaf qoree naamurii jaan yoo ishiin qoree lama fiddee dhufteen akka ta'e beektaa? Aha qoree lama waan fiddee dhufteef yoo takka cabde na ajaja ammoo kanaan fidee kennaafii jechuudha of nuffituudha jecha. Kanaaf maal goo takka yoo fidde immoo ergaa jaalatti ammaa tun hoo cabde dhattee xabi fuuti. Ammaa soon akkasitti gara hin gaggaltii jedhanii waan akkasittiin ishii alumatti yaalii irratti godhanii eefa yaalii sana dabarteen booda inni dhaqee abbatti himatu eefa laallateen booda abbeeraa isaatti yookaan hiriyaa isaatti hima abbeeraan isaa sun abbatti himanii guyyaantu jira guyyaa kofaleetiif yookaan guyyaa kamisaati fi wixataa keessa inni erganii jechuudha. Inni kun maal jama qootii jama yeroo itti deebi'an ammaa waan godhamutu jira mijuu dhaabaa waan jedhamutu jira. Guyyaa torbee akkasii ammaa deebanii rabbii dahii waan jedhamutu jira. Inni itti aanu qaadhimaa waan jedhamutu jira. Kun hundi isaa haala sirriitiin kitaabicha keessatti sagantaa mi'a naqaa kan jedhamutu jira. Uwwisni jira, laaluun jira, ayyaana qabu jira. Mana gurbaatti dalagaman hedduu isaatu ni jira. Muddannaa waan jedhamutu jira. Hundi isaadhaa achi keessatti godhamee ibsamee jira jechuudha. Hamma moggaasatti kan deemu jechuudha. Sirni fuudha heerumaa kun hedduutu jira. Butanii fuudhuu kan jiru jira. Wasiilanii fuudhuu kan jedhamutu jira. Sossobanii fuudhuun ni jira. Qootii isaan seenje sana ammoo karaa qajeelaa irra deemanii qootii san ergatanii fuudhuun ni jira jechuudha. Inni biraadha sadarkaa jireenyati. Kitaaba kana keessatti kan ergame boqonnaa biraa keessatti kan ibsame araasii irraa eegalee araasii waan jedhamu jira. Kichaa, daa'imuu, warqi baasuu, afaan hiikuu, ijoollummaa, gaammee, guduruu, qarree, dargaggummaa yookaan darbummaa, goonjoo bahuu, manguddummaa yookaan manguddoo yookaan beera, jaarsa, dulluma, dhama'uutti hamma jaarsa dhama'uu hamma wanni ta'utti jechuudha. Sadarkaawwan jireenya Oromoo Walloo keessa jiraatu kan hundi isaadha. Tokkoon isaadha waan achi keessatti dalagamu gahee hojii isaanii biyya tubuu biyya ijaaruu keessatti garaagaraa keessatti wanni ta'ee jira jechuudha. Boqonnaan biraa keessatti immoo inni boqonnaan itti aanu afoola Oromoo Wallooti kan ibsu. Afoolli Oromoo Walloo gaa Oromoo Walloodha keessahuu sirba keessatti sirbaan wantoota adda addaatiin baay'ee beekama. Faaruuwwan adda addaatiin kan jaalate faarsuu kan jibbe arrabsuu sirriitti danda'a jechuudha. Even mucaan heerumtu tokkos gurbaa tokko wanni isaadhaa hoo yeroo ilaalte akkasumatti walloodhaan lafa kaa'uu dandeessi jechuudha. Waan isaadhaa amala isaa waan inni irra jiru hunda isaa fakkeenyaaf yoo fudhanne yoo sanyii gurbaa fuudhusanii jibban qoreen na waraan ta'e eenyuun na buqqisaa mucayyoo fudhattee zariin waraabessaa jettiin jechuudha. Tole mee Obbo Muhammad Tole Obbo Muhammad dhugumatti kitaaba seenaa fi aadaadhaan wal qabsiisuun ati barreessite kana dubbistoonni argatanii akka dubbisanii qabiyyee isaa caalatti baraniifan asumaan hubachiisuu fedhaa. Dhugumatti qabiyyeen isaa baay'ee namatti kan tolu. Meereefuu akkanaaf kaastetti yuunivarsiitiilee keessa yeroo turtetti qorannoo adda addaa geggeessaa akka turte natti himte. Mee qorannoon ati geggeessite kun afaaniin odeeffachuudha moo kitaabban dubbisuudha moo yoo kitaabban dubbiste seenaa Oromoo akka waliigalatti qaamonni adda addaa bifa adda addaatiin barreessaa turanii garii isa sirrii yoo barreessan garii immoo jallisanii barreessanii turan. Ati wantoota akkasii argitee si qunnamee beekaa qorannoo aadaa yookaan ammoo qarqaba seenaa fi aadaa Oromoo Walloo kitaaba barreessite kana keessatti mee nutti himi imala kan kee keessatti wanni si mudate seenaa Oromoo barreeffame ati qoratte keessatti tarii yoo wanni si qunname jiraate. Tole egaa kitaabota kanneen yeroo barreessutti keessoo yuunivarsiitiin yeroo jalqabaattiif barumsa baayooteknooloojii jedhamudha kanan baradhe. Achumaanis manaajimentis baradhe manni kiyya immoo maastarsii kiyya immoo public health kanan wanni godhaa ture. Yeroo inni kan akkas godhaa turetti kitaabonni ani dubbisaa ture hedduudha. Kitaabota hayyoota Oromootiin barreeffamanis
yeroo baay'ee ammoo kan inni godhu isa afaan Amaariffaatiin barreeffamanis kan akka Takla Tsaadiq Makuriyaa afaan barreessan jechuudha. Maal jedhan wanni achi keessatti seenaa uummata Oromoodha keessahuu Qees Abbaa Bahireedha barreessee kan eenyu maqaan isaa Geetaachoo Hayileedha. Kitaaba isaa fa'aa ilaalaan ture jalqabuma seensumti isaadha jibbaa agarsiisuudhaaf seenaa uummata kanaadha. Wanni barreessuudhaaf kan akka kaase jechi inni jalqaba irratti ittiin jalqabe waan san fudhachuudhaaf wanni ta'a. Hidda latiinsallee yoo fudhattee ilaalte achi keessatti kan isaan fayyadaman baay'ee dhugarraa kan fagaatedha. Baay'ee dhugarraa kan fagaatedha. Kitaabotuma immoo gurguddoo hayyoota Oromoo jaalatamoo fi kabajamoo gurguddoon barreeffaman illee tokkoon isaanii yoo ilaalte garuu keessaa ispeeshaalii hidda latiinsa Oromoo Walloo keessatti qubsuma lafaa maal inni isaadha sirrii ta'eetuma bakka tokkotti gosa biraa keessa gashuun ni jira. Fakkeenyaaf kitaabuma guddaa uummanni Oromoo yeroo baay'ee rifer goonu yoo siif ibse kitaabuma seenaa uummata Oromoo jaarraa 16 hanga seenaa uummata Oromoo hanga jaarraa 16 yoo fudhattee ilaalte achuma keessatti illee wanni ta'a maali gosti Oromoo Walloodha. Fakkeenyaaf kan warra Qaalluu Galalcha jala galee jira. Kan Galalchaadha ammoo Dinqa jala galee kan Dinqa akkasitti wanni akkasiidha. Summeebiif rakkoo taayipistii ta'uu ni mala ta'ullee garuu. Mee fakkeenyaaf obbo Muhammad wanni kun seenaa waan ta'eef kitaaba eenyu keessatti bifa saniin kaame kun hammeenyaan qabu seenaa sirreessuudha. Ati immoo caalatti manguddoota irraa bal'inaan waan odeeffattee jirtuuf abbaan kitaaba san barreesse madda odeeffannoo yookaan ammoo qorannoo geggeessee kitaaba san barreesse irraa odeeffachuu waan dandeenyuuf odeeffannee immoo yoo seenaan ati amma himtu kun dhugaa ta'e akkaataa itti sirreessuu danda'u irratti hojjetuu qofa kan furmaata ta'u kanaafan isa kaase. Kitaabota san hunda isaanii fideen jira waan ta'eef kitaaba irratti bakki itti wanni godhamu fakkeenyaaf kitaaba kun yoo sitti mul'ate seenaa Oromoo hanga jaarraa 16ffaa kan jiru kana keessatti eenyu kan barreesse kitaaba Oromoo Walloo irratti kan ibse Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaati. Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaatu barreesse achi keessatti illee fudhannee ilaalle kitaabichi waa'ee qubsummaa waliigala isaa sirriidha garuu wal jala dabarsuun isaa ni mul'ata jechuudha. Gosa tokko gosa biraa jalatti gosa biraa jala sheenuun ni jira. Kitaaba ijoollemtu Walloo barreessitellee yoo fudhee siif ilaale bakka takkatti wal jala dhahuun isaa ni mul'ata. Waan akkasiiti garuu wanni barreessan sirrii tahee wal jala dabarsu jira. Ibidda gosa tokko gosa biraa jalatti ramadanii jechuudha. Waan akkasii mul'ata. Maybe inni rakkoo barreessuu wanni ta'uu ni mala rakkoo taayipistii ta'uu ni mala. Mee kan sirnoonni yookaan ammoo warri Habashaa barreessan akka malatti jechoota fayyadaman jettu kana mee maal jedhaniiti kan barreessan? Jalqabuma irratti wannidha maali waa'ee saba kanaa yeroo wanni barreessuudhaaf kan akka kaase maal wanni hin taane jechuun xiqqoo mooraaliidhaafis jechoota immoo isaan itti fayyadaman maqaa uummanni Oromoo yeroo ammaa kanattiin yoo waamamuu hin jaalanne maqaa sanfaatti fayyadamanii barreessuun ammoo deebisee amantiis immoo xiqqeessuun wanni keenya diyaaqonoonni yookaan qeesonni keenya waa'ee uummata jabbadaa kanaa dhiisitti waa'ee Muhammaduu hin barreessanii. Argitee ilaalchi suni waan isaan jaansuun wannicha jalqabuma odoo ittiin sheenne waa'ee jibbarratti barreessuu isaas agarsiisa jechuudha. Waa'ee jibbarratti hundaa'uu isaas agarsiisa. Baay'ee dhagaa kun kitaabni akkuma agartu kana kitaaba tokko san barreessuudhaaf kitaaba Gabriyoolii kan bira jiru ammana kana amma keessa yoo inni si agarsiise kitaabonni kun hundi isaaniidha. Wanni ta'anii kitaaba biraadha kitaaba Faayizaa fa'aan barreessan tokkos hin jira. Kitaaba isaan mas agarsiise kanarraa fudhatanii itti fayyadaman kitaabicha. Achi keessatti hidda latiinsa qofa rakkoo inni biraa rakkoo hin qabu qubsuma lafaa waa'ee gosa achi keessa jiranii kan ibsame sirrii tahee hidda latiinsa Oromoo Walloo irratti garuu dogongorri hin jira. Ifin namoota tokko barreessitoota tokko qunnamuuf ture waan akkanaa kun dogongora bakka akkanaa kanatti kun manguddisa. Tole obbo Muhammad mee kana manaa bira dabarru mee reefu qubsuma lafa Oromoo Walloo akkaataatti ciccirame waan kaastantu jira. Ati kitaaba kan kee keessatti waa'ee daangaa Oromiyaa yookaan ammoo daangaa Oromoo Walloo dhiibame dhiphate kanarratti maal jettee waa barreessite qabdaa? Ni jira.
waan ani ofii koo ofirraa ka'ee barreesse osoo hin taane manguddoonnumti amma jiran warrumti umurii isaanii 90 80 kee jiran isa duraanii ilma dhiisneetuma jechuudha. As turree loon as tissaa turre horii asitti tissaa turree tun bakka qubsuma oliitii tun jabbii asitti qabanna turree bakka kana jiraata turree kan jedhamu jira. Isa sana immoo kitaabichi keessatti ibseef hin jira waan ta'eef dubbistoonni keessa hin argatan jeetii yaada. Namoota sirriitti wanni keessaa hidda latiinsa kana lakkaa'uu danda'an. Abaluu abaluutti galaa, gosti abaluu gosa abaluutti galti, gosti abaluu damee akkanaa qabdi, damee hammana qabdi, 4 qabdi, 5 qabdi inni manguddoo lakkaa'uu danda'an. Yeroo ammaa kana lakkoo isaanii xiqqaataa jira, haphataa jiranii. Waan kana barreessuuf carraa sanittiin argadhee fayyadama malee wanti ammaa kana namni hedduun isaa of wallaalaa jira. Keessahuu qaroominatti sheenne jedhanii namni of irraanfatuun ni jira. Gosa ofii irraanfatuun hamma nama 4-5 lakkootte wallaaluun. Even maqaan kee eenyu hoo jetteen hamma nama dhumatti hamma 17 lakkaa'uu dadhabuun dhaloota ammaa kanarratti mul'ataa jira. Manguddoonni waan sana akkasii sirriitti lakkaa'an yeroo ammaa kana haphatanii jiranii jechuudha. Xiqqoodha. Kanaaf dhumaa jiranii isaanirraa barreesse anillee garuu barreesse isaanirraa barreesse even ragaa isaanii immoo yeroon barreessuun manguddoota hedduu isaaniidha. Moobaayiliin rikaardiin godhaa ture. Maaliif kunis akka ragaa tokkotti ni tajaajila jee waan yaadeef rikaardii isaanii san yeroo dhaggeeffadhee manguddoota saddu'an san ammoo sagalee isaanii yeroo dhagee amma wallaahi keessi kiyya xiqqoo na jeeqama. Daangaan kun gara Afaariin immoo gara Amaaraatiin immoo eessanii kan dhiibbate? Karaa lachuuni. Mee obbo Muhammad kan biraa qabiyyee kitaaba kan keetii wantoota qabiyyeen kitaaba keetii maal akka hammatee bal'inaan kakaasaa turte kana caalaa dubbistoonni akka argatanii irraa caalatti hubannoo argatanan abdii qaba. Mee kitaaba kan kee keessatti wanni akka yaadannootti addatti nutti himtu jira? Wanni kun anaaf yaadannoo addaati kitaaba kanaaf jettu. Kabiraa kitaaba kana akka barreessituuf deeggarsi argatte jira? Karaa gorsaatiinis haa ta'uu qorannoo geggeessite kana keessattis wanni qaamonni si gargaaran jiru? Galatoomadha. Kitaaba kana yeroon barreessaa turetti hiriyoonni koo jajjaboon qaqqaaliin warra yeroo sanatti bulchaa turanirraa Sa'id Jaafar kan jedhamu jira. Rabbi rahmataaf godhuuf yeroo ammaa kana lubbuun jiranii. Yeroo sanirraa eegalee hammaan barreessaa turetti yaadanis waan adda addaatiin na bakkee dhaabbatanii garuu irra caalasaa ofuma kootiif baasii kiyyaan baadiyyaa keessa deemee kan hojjechaa ture. Ergaan san xumureen booda ammatti garuu qaamota baay'ee onni barreessee xumuree kitaaba jahannanuu xumureen ture. Inni tokko immoo beekan dubatti hambise keessahuu baroota 5-6 darbanitti waan keessa dabarre sana hammata waan ta'eef dhibaa hojjetan tursiise. Inni biraadha barreessee xumuree mana maxxansaa biraan gahee mana maxxansaa sun immoo qarshii 200,000 na gaafatanii qarshii 200,000 isaan gaa yeroo kanatti deebii xiqqoo anaaf ulfaataa ta'uu ni mala. Ijoollee teenya biyya alaa jirtu keessahuu biyya Saa'uudi Arabiyaatis wantoota adda addaatis dubbiseen ture. Kitaabni kun barreeffamee dhumee jira garuu akkamitti uummata biraan gahuu dandeenya? Kitaaba kana akkam goonu moo taa'eetuma yeroo isaa dhaaman ani harkatti argadhee humni kiyyaas jabaatu lafa keenyatuma gaafa sanitti hojjennu moo jennaan akkuma jireenyi jiru du'ootis jira. Kanaaf dhiisurraa osoo hojjenne wayyaa naan jaan keessumaa hoo mucaa Hasan Abbaa Hasan jedhamu tokko jira. Gurraacha walloo kan jiru feesbuukiin isaatis jira. Sa'idina fakkaata maqaa isaati. Ijoollee kanaan mari'achaa ture. Achiin booda ijoollee biraadha ammoo kan Ameerikaa jirtus kan Awustiraaliyaa baay'ee biyya adda addaa jiran dubbisaan ture. Isaan caalaa isaan Suudii kana isaan maddii karaa Suudiitti wanni jiran kan jala hawwaate. Qaama mootummaa qaama hin gaafatan hin jiru deeggarsa kitaaba kana maxxansaa jee haga biiroo aadaa turizimii Oromiyaatti illee giddugala aadaa Oromootti illee baay'ee isaanirra deeman ture. Kitaabichis hedduudha seenaa baay'ee of keessaa qaba. Ifin qabiyyeen isaa kana siif ibsanii qofaa miti baay'ee bal'aadha bira irra dhaabne malee jechuudha. Hin owwaanne tokkollee dhugaa dubbachuuf na jala kan owwaate hin jiru. Kitaabicha wanni godhuudhaaf qaamni owwaatee anatu siif wanni godhan jee hin jiru. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa yeroo gaafattu yeroo akkasi gargaaran gaafattu deebisaa maal jiru siif laatan? Kana wanni jame hin jiru callisuma. Yeroo sanatti bara 2000 bara eengaddaan gaafadhee ture. Eenyu qaamni dhayitee gaafatte amma taayitarra jira namni? Jira itti aanaa ministeera kominikeeshiniitti fakkaate kabbada deessisa.
Tole, Bulchitoota aanaa, bulchitoota godinaatis baay'ee isaanii gaafachaa ture. Ammas yaa'u silaa kitaabicha ammas piroosesuma irra jira waan ta'eef hin oowwatan jeen yaada gaama ammatti silaa takkan oowwanne. tole mee obbo Muhammad kitaabota jaha wal cinaa maxxansuudhaaf ati kan karoora qabattee deemaa jirtu. Lakki kitaaba tokkicha qofa amma qarqaba seenaa fi aadaa walloo kan jiru qofa. Isaan kun maxxanfamanii uummata bira ga'anii? Isaan kun miti namni kunuyyuu hin arganne jechaa jira. Nama gaddisiisa. Kitaabota jaha yeroo barreessitu kana qorannoo gaggeessitu yookaan ammoo akkaataan itti barreessitu si jalaa walitti naqamu akkamitti mataa adda addaa qabdee qabiyyee isaa qabateen deemee tartiiba isaa eeggatee akka barraa'ume akkamitti tooftan yookaan ammoo malli itti fayyadama keetii? Tole barri isaadhatis dheeraadha. Tokko xumuranii tokkotti darbuudhaaf hin gahanatti fakkaata bara 13 natti fudhate. Bara 2002tti eegalee osoo barreessaa jiru barreessee xumuree wanni isaadhaa jaalamuun baafadhee manguddootaas dubbisee xumureen jira. Yeroon xumuree peejiin isaa ofirii dhufa. Ispeeshaalii keessa hoo jaarraa 21ffaadhaa itti hin daballe maaliif jaarraa 21ffaa yeroon nan dabale jee jaarraa 21ffaa keessatti keessa hoo waan isinii quba qabdan waa baay'ee keessa dabarree waa hedduu keessas darbinee as geenye waan ta'eef sunumti isaatu bal'aadha. Sana immoo guyyaan sa'aatiin waan tahamaa ture san waan wanni sun ta'uudhaaf wantoota sababa ta'an san hunda isaa hordofaa waan tureef bichumatti isa baaseen keessa hambise baay'ee peejiin isaadhaa bal'atee jennaan jechuudha. Inni biraadha kitaaba walalooti. Walaloon ammoo yeroo waan badaa argitees yeroo waan gaarii argitees yeroo waa sammuu keessatti yaadattu yeroo wanni adda addaa sirra gahullee sammuutti sii dhufa walaloon akka caarra sii dhufa osoo teessuufaa osoo karaa deemtuufaa sii dhufti walalooni. Walaloowwan san ammoo yeroo sii dhuftetti barreessita. Kanaafuu isa kitaaba barreessitu sanii hojii walitti simuu jechuu barbaadetti inni gumaacha burqituu jiru inni immoo finiina qabsoo Oromoo kaabaa kan jiru kun immoo baroota kurnan darban keessatti wantoota Oromoo walloo kee darban isa duraanii wajjin wal qabsisne warra isaan duraanirraa raafilii irra keessa laallee baroota isaanan keessatti immoo qabsaa'ota aarsaa tahan hunda isaanii maqaa wajjin bakka itti dhahaman qaama isaan dhahe waliin hamma guyyaa ammatti jechuudha hamma yeroo ammaa kee jiru kanatti hamma ammatti wantoota dabarsine keessa dabarsine hunda isaa cuunfee lafa kee inni kun garuu yeroo faaturuu jeen beekaman duubatti hambise malee paartii isaati jecha paartii lammaffaa isaati osuma kitaabuma seenati. Inni ammoo yeroo baay'ee wanni ani aaru gaggeessitootni keenya akkamitti uummata biratti fudhatama qabaatanii uummata ta'anii uummata wajjin jiraatan waliin ta'anii waliif akkamitti hojjetuu hin danda'ama kan jiru irratti yeroo baay'ee yaadan ture waan ta'eef kitaabota wanni irratti waa'ee gaggeessummaa irratti uummata gaggeessuu maal akka ta'e haasahan kitaabota gara 20 ta'an tokko biteen ture. Kitaabota sanis rifer godhee dubbisee akkasumallee literaachoroota waa'ee kanarratti hayyoota garaagaraatiin barreeffaman dubbisee kitaaba gaggeessota keenyaaf ni ta'a kan jiru gaggeessaa sirrii biyya jijjiiru kan jiru kitaaba tokko barreessee xumureen jira. Laaptooppii keerra jira jechuudha maali laaptooppii keerratti barreessee xumuree lafa kaayatan jira. Hedduun si galateeffadha. Mee obbo Muhammad amma ati kitaaba kana barreessitee xumurtee maxxansuudhaaf maallaqa 200,000 olii waan gaafatamteef danqamtee ta'aa jirta jechaadha akkasaan jechaa jirta. Kanumaaf ta'aa jira. Ani immoo namootni yeroo tokko fuula feesbuuk irratti barreessalin ture namoonni uummanni keessa hayyoonni Oromootis ta'ee abbootiin qabeenya Oromoodha seenaa Oromoo walloo kana kan ukkaanfamee akka abidda dibaa jala taa'utti dibamee taa'aa jiru kana fedhimaan tolaan fudhadhaatillee uummata Oromoo biraan keessa uummata Oromoo baay'een jaaladhaan keessa kutaa Oromiyaa hunda isaanii keessa kanneen jiranii uummanni Oromoodha ammoo Oromoo walloo baay'ee akka jaalatan abdiin qaba nan beekasi yeroo yuunivarsiitii turettis kabajni isaan nuu qaban jaalalli isaan nuu qaban olaanaa waan ta'eef kitaaba kana fuudhati tolumaanillee uummata Oromoo biraan naaf gahaa jee barreessin ture. Hordoftoonni feesbuukichaatis baay'ee natti fakkaate hin agarne kanaan dhibaahee taa'ee inumaahuu garagalee yuunivarsiitiiwwan garagaraa gaafataan ture afaan Oromoo irraa jijjiira afaan Amaariffatti jijjiiretti himman asinallee kan naan jira yuunivarsiitiin ammaaf akkana jiru barbaadu yuunivarsiitii naannoo Amaaraa keessa jechuudha afaan Oromootti afaan Amaariffatti jijjiirtee san booda ispoonsarsi godhuu hin dandeenye yeroo jedhan anillee lakki afaan Amaariffaa kun dhibaa beekee tiraansleet godhuu siyaasa isaatu natti ulfaata afaan Oromoo irratti afaan hiikkadheessi achumaanis afaan Oromootiin hin baradhe waan ta'eef jijjiiruu hin danda'u jee haala saniin dhibaa'uu danda'ee jechuu barbaadetti gala. Oromoo walloodhaa aartii jaalata siin jeen ture.
haala qoosatiin waan isaan nyaatu tokko osoo si affeere natti tola maaliif Itti fufi. baay'aadha. Wanni ture intala abbaa haadhaa fi daa'ima xiqqashuu takka bara takkan guutiin xiqqashuu jira ture. Intalti haadha maal jetti? Gamaa hammisaa gamanaa hammisaa aaddee mucaa hodhoo baay'atan hammisaa jettiin. Ogaa ishiin akkas jette gamaa hammisaa gamanaa hammisaa aaddee mucaa hodhoo baay'atan hammisaa ogaa isin jetteen. Harangamaa qabee mucaa abbeetitti kennii anumaana qabee jettiin. Abbichi immoo maal jaani? Itittuu ciqiruu mucaa ganda kaayyaa anuumi shan jiruu jaani. Hoolan gaafa hin qabu asuma kaan ganda nama hin qabu jaani fasan ishin nagattanii jecha gaba kumatti yaa'e gara sirbaati. Baay'ee namatti tola dhugaa. Tole obbo Muhammad Sheekh Aliyyii yeroo keessa fudhattee kitaaba mata dureen isaa qarqaba seenaa fi aadaa Walloo jiru irratti turtii na waliin gooteef sin galateeffadhaa ulfaadhu. Galatoomaa isinillee nagaan nu jiraadhaa isin jaalannaa baay'ee isin hordofaas jirra baay'ee nu ulfaadhaa galatoomaan jaa. Tole egaa daawwattoota keenya turtiin barreessaa kitaaba qarqaba seenaa fi aadaa Walloo obbo Muhammad Sheekh Aliyyii waliin gaggeessan egaa isaan gammaa daawwattan ture. Egaa namni kun kitaaba seenaa Oromoo Walloo irratti barreessee deebisee immoo waan qoratee bara dheeraatti dadhabe kana maxxansee uummata biraan ga'uuf rakkoo karaa diinagdeetiin isa mudachuu isaa haasaa kana keessatti dhageessanii jirtu. Badrii Yusufi namoonni isa cinaa dhaabbachuu feetan qunnamtanii akka gargaartan asumaan yaamicha keenya godhaa. Ogeessi kaameeraaf tikirika keenya Abdii Jamaal Nafaana ture qophii biraatiin wal agarra hanga settuu nageetti horaa bulaa. BBS burqaa odeeffannoo haqaa.